Kanaaf ishiin dhuunfaa sun wanti ishiin fiduu qabdu, wanti ishiin gochuu qabdu san jechuudha. Of mul'isuun barbaachisaadha. Si warri naqala uffattan, si yoo baatan akkuma jirutti deema. Gara mana keessanii akkuma uffattan yoo konkolaataa sooftan akkasumas haga mana keessanitti kennaan asii arganne mana isaa galu maal? Nama biraa suuraan yoo nagaas gaafattan haala saniin deemu mul'isuudha. Yoo mul'anne malee akka Rabbi mul'isuu danda'a. Nuti Ortodoksaati, nuti sodaachaati. Maaliin wanni sodaannu? Qaamni keenya, jiruun keenya namatti argisiisuu, mul'isuu qaba. Kana kan gochuu dadhabne kanaan dura kanaa fi kan amma walitti dhufnee, wal beeknee, wal gargaarree wajjin jiraachuudhaaf karaa kan jalqabne kana. Karaa kanaan deemuu barbaachisaadha. Ni barbaachisa. Kanaafuu kadhannaan dhuunfaa inni jennu sun baay'isee kan shaakaluu qabnudha. Kadhannaan inni lammataa kadhannaa maatii jedha. Maatiidha. Garan yoo hin goone ta'e gochuu qaba. Manatti iddoo kadhannaa godhannee fakkeenya abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos kan haadha keenya Qulqulluu Maariyaam kan ergamtootaa mana keenyaa qabaannee yoo dandeenye konkolaataa keenyattis kiisidhaa isoo kan qabaachuu dandeenye qabaannee ishii lafa goonee kan immoo mana keenya iddoo sanitti kaa'uudhaan namoonni gootan akka jirtan namni beeka. Waan akkasii qabaachuu qaba. Keessa mana keenya gaafa galu keessa seennee dhuunfaadhaan kadhachuu dandeenya. Dhuunfaadhaan himannaa keenya Waaqayyo himachuu dandeenya. Galateeffachuu dandeenya. Garuu maatiidhaan gochuun barbaachisaadha. Maatiidhaan akkamitti goona? Walitti bu'uun barbaachisaa miti. Gaafa ciree nyaannus, laaqana gaafa nyaannus, gaafa irbaata nyaannus kadhachuudha. Abbaa keenyaa illee ijoolleen keenya kana baruu qabdi, maatii keenya kana baruu qabna. Waa'ee mana amantaa keenyaa Waaqayyootti maatiidhaan himuu qabna. Waa'ee biyya keenyaa, waa'ee uummata keenyaa, waa'ee jiruu keenyaa, waa'ee fayyaa keenyaa, waa'ee obboleeyyan keenya, waa'ee abbaa keenya, waa'ee haadha keenya, waa'ee obboleeyyanii, waa'ee obboleettotaa himuu qabna. Waan uummata keenyaa Waaqatti himuu qabna. Kadhannaan qabsoo isa tokko Waaqa wajjin ta'anii qabsaa'an. Waaqan gargaarti maatii kiyyaaf nagaa baga kennitee ijoollee kiyya naa guddisii, maatii kiyya naa guddisii, maatii kiyyaaf nagaa kennii, nagaan baasii, nagaan galchii, galatoomii kan nagaan na galchite, kan nagaan na oolchite, bara kanaan kan na geesse. Carraa hedduu qabna Waaqa galateeffachuudhaaf waliin ta'anii. Isatu barumsa, isatu akkasitti ijoollee guddisaatii deema. Isatu boru ijoollee keenya waan nu godhu san akka baratan godha. Isatu ollaa keenyatti mul'ata. Kana raawwachuun hunda keenyarraayyuu barbaachisaadha. Wanni hundi haala teekinooloojiin jira. Wanni baranii, wanni hin dandeenye yoo jiraate mobaayilii keenyarra goonee waan hunduu sanirra goonee sanirraa dubbisuu dandeenya. Haga qayyabannee sirriitti fiixa baasuu dandeenyutti. Chirraa dubbisuu dandeenya. Ijoolleen keenya dubbiste yoo dubbisuu baanne itti argisiisu. Kadhannaan maatii murteessaadha. Namoonni hedduun ijoollee qabdu, ijoollee ga'anii maatii horatanii illee qabdu. Abbaaf haati yoo kan kadhatu ta'e ijoolleen gaafa dhuftu sallaan isaan barattee deemti. Ijoolleen karaa sanii deemti. Nuti sammuu keenya rakkoo ta'uu danda'a, deebisuu danda'a. Waan jennu kan ijoolleen garuu qabatti isaan nu jajjabeessiti, nu gargaarti. Kanaaf ijoollee keenya haala sanii guddisuun barbaachisaadha. Seenaa qofa itti himuu miti. Seenaa waan hin argineef akka amantaa sana fudhachuu dhiisuu danda'u. Garuu karaa amantaa kana keessa amantaadhaan yoo sammuu isaanii qarre seenaan itti himu san jabeenya dur ture san haala abbootiin keenya keessa ittiin jiraatan san qabachuu danda'u. Kanaafuu kadhannaa maatii gaafa jennu murteessaadha. Inni sadaffaan kadhannaa mana amantaatti amma godhu kan galatoo. Galata yeroo jennu qiddaasee jennu kun waan tokko qofaa miti, waan hedduudha.
kitaaba qiddaasee keessatti abbaan keenya na gargaaruu danda'u gara kitaaba 18tu jira. Kitaaba 18tu tuqamee galanni waaqaaf galfamu. Waa'ee biyyaa, waa'ee gaggeessitoota keenyaa, waa'ee nama biyya bulchuu, waa'ee hunda keenyaa, waa'ee maatii, waa'ee amantaa keenyaa, waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee dhuma addunyaa kan hunda achi keessatti kan jiru. Kanaaf kadhannaa mana amantaatti kan group prayers kan jedhamu sun isa. Kanaaf kan as dhufnu. Namoonni tokko mana keenyatti yoo kadhanne maal qabaa? Eenyu si barsiisee akkamitti barattee eessaa barattee deebii kam eegdee goote? Of course kan dhukkubsate kan mana waaqaa dhufuu hin dandeenye mana isaatti kadhachuu danda'a. Waan jennee kan dhuunfaa kan maatii mana amantaati kan kana yoo kan qabannu ta'e mana keenyatti galmeeffachuu dandeenya kan jedhamu ta'e kan garee sun hoo wajjin taanee abbootii keenya wajjiniin daaqonota wajjiniin irraa fuunee kan jennu sun waan hedduu of keessaa qaba. Wanni tuqamus jira. Wangeela fa'aa dhunganna yaa Rabbi jechaati jettee jechaati keesseen karaatiin fayyisteen amannee as geenyee kan jedhu kana waliin taanii amannee waliin taanii deemnaa. Nu hunduu qixxeedhaa jechuudha waliin taanii waaqa galateeffachuu jechuudha. Ani namni dhibbamaa ta'uu danda'a garuu gaafaan ummata kiyya wajjiniin nama kiyya wajjiniin waaqa kiyya kadhadhu isaan jedhee dhaga'uu danda'a. Sanaaf nama wajjin walitti ta'anii waaqa kadhachuun faarfachuun kan barbaachisu jechuudha. Karaa biraatiin dhuunfaa keenya bara hedduu umrii keenya baay'ee isaa dhuunfaa keenya deemnee jira. Mee waaqa keenya wajjin taanee immoo haa kadhannu, haa galateeffannu waan nu godheef, waan nu jiraachiseef. Annan dinqisiifadha yeroo baay'ee sa'aatii keenya xumurree asii baanee daabboo shaayii gochuu irratti sa'aatii as turre caalaa achitti finna. Maaliif isinitti fakkaata? Kana Waaqayyotu godhe. Wal barbaanna, walirraa yaada fudhanna, wal gorsina. Wal feena saniif bara wal fedhuu keenya wal barbaachuu keenya kana mana waaqaa jechuun waan biraatii miti. Kanaaf kan walitti dhufu gara fuulduraa akkamitti wajjin jiraanna, maal goona, akkamitti tajaajilla, akkamitti wal gargaarra, akkamitti wal jabeessina kan jedhu kanarratti mari'anna. Kallattii adda addaatiin hundi keenyaa fedhii qabna. Hunduu kan nama badaa ta'u kan immoo nama ajjeesuudhaaf kan yaadu hin jiru. Hin jira. Karoora akkasii kan qabu jira hin jiru. Hin jiru. Kan uumisa seexana jedhamu san baatee deemu jiraatti malee. Neeba. Hundi keenya waan gaarii yaadna. Hundi keenya waan ummata keenya gargaaru, waan saba keenya gargaaru, waan biyya keenya gargaaru, waan rakkataa gargaaru yaadna. Hundi keenya jiru. Kanaaf gaafa walitti dhufnee waaqa kadhannu fedhii keenya san hunda walitti qabee nu dhagaa waaqni. Gareen kun kana barbaada. Akkanatti haa cimu. Akkanatti haa gargaaramu. Diinan mormu nu rakkisu, nurraa qabu akkasitti gaafa waliin taanii garaa qulqulluudhaan waaqa keenya kadhannu innis qulqullummaa keenya waan kadhannu san waan qulqulluu san deebiin kenna. Deebii gareedhaan deebi'utu jiraa fi kan gareedhaan yookaan immoo akka mana kiristaanaatti dhaabbanneetu kan kadhannuuf. Isarraa baranna, isarraa waan barannu jira. Jiruun kun akkanatti itti fufuufi karaa biraatiin waan hedduu wanni wal sheer goonu jira. Kan barsiisuu danda'u jira, kan galateeffachuu danda'u jira, kan kennuu danda'u jira, kan hojii hojjetu jira. Beeknu keessaa boru eenyu keenya dursinee akka deemnu beeknu. Wal mararfachuudhaaf, wal gargaaruudhaaf garuu kan du'a isa irraa hafu jiru miti. Akkasii miti. Kanaafuu jira of qopheessuudhaaf
of qopheessuudhaaf barachuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Because in beeknu out of our control keenya ala waan ta'eef kadhannaan kana namni gaafa du'us maal jedhama fatahaati maal jedhama afaan Oromootiin lubbuu hiikuu innis jira innis kadhannaadha bara gaafa egaa yeroo hedduun dhageenya namni eegatu booda baluu nama akkanaatii nama gaariidha maal isa ruchaa hin cabshallu maal jedhan sanfaadhaatti bareessa akkas akkan ta'an nuti